keenya irraatiin riisarchii meetirooloojii jalaa gaafii egziit egzaamii dhufte waliin hojjenna. Jalqaba irratti unestimated antenatal coverage in district was 86%. Despite this high coverage of ANC, only 56% of programmed women gave birth in health institution, and 44% of them gave birth at home. Women who give birth at home are more prone to maternal and prenatal morbidity and mortality. What is the most likely research problem that could be identified in this case? Yahimal jetti ANC coverage in district takka keessatti percentage 86. Osoo percentage 86 tahee jiru, despite this high coverage of ANC, percentage 56 dubartoota ulfa qaban keessa kana qofaatiitu health institutionitti dahe. 44% ammoo manatti da'an. Dubartoonni warreen manatti da'an kuni rakkoolee yeroo da'umsaa isaan mudatan niif saaxilamuudhaaf carraa guddaa qaban. What is the most likely research problem? Keezii kana keessatti research problemiin keenya kana. A. Identify contributing factor for high ANC coverage. B. Identify contributing factor for health institution delivery. C. Identify associated factor for maternal morbidity and mortality. D. Identify contributing factor for home delivery. Yerooniif research problemii yerooniif baafnu wantoota rakkoo ta'an percentiin ANC coverageedha percentiin isaa guddaa. Garuu reetiin dubartoota manatti da'anii percentii 44. Percentii 56 qofaatu dhaabbilee fayyaatti ta'a. 44 kuni maaliif manatti da'aniidha? Kanaafuu research problemiin keenya identify contributing factor for home delivery dha jennamu moo identify contributing factor for health institution delivery jedhu moo contributing factor for high ANC coverage jedhu. Inni irra jiru kuni high ANC coveragein coverage isaa kana himu jira. Kuni problemiidha miti. Contributing factor for health institution delivery kajuu kan nuti barbaannu kana dhaabbilee fayyaatti akka da'anidha. Associated factor for maternal morbidity and mortality manatti dahuun suni sababa kuni research problemiidha. Contributing factor for home delivery kajuu kana. Meeqa biraa ilaallu? A researcher planned to assess burden of bronchial asthma as well as its contributing factor among adults in district after reviewing prior community health problem. Data collected was done at point in time. What would be most likely research objective of study? Reefu problemiin gaafate kan immoo objectiveidha. Researcherri karoorri isaa maali? Burden of bronchial asthma fi its contributing factor sallaaluu barbaade. Warreen gayyisaa irratti. Egaa community health problemii ilaalee booda. Data collection was done at point in time yeroo jennu study design inni fayyadame kam akka ta'e nu fuuldura jirtiin ilaalla. Kanatti aansinee cross sectionally da fayyadame. Gaafiin keenya kan nu gaafatte garuu objective study kana. To identify associated factor of bronchial asthma, to determine incidence of bronchial asthma, to
To identify treatment option of bronchial asthma, to identify diagnostic modality of bronchial asthma. Treatment optionidhaa fi diagnostic modality kan jiru as keessatti yeroo cross sectionalidhaatiin. Kan inni barbaade burden of bronchial asthmaadhaa fi contributing factoridha. Kanaafuu to identify associated factor of bronchial asthma kan jiru. Mee gara biraatti haa ceenu. The nurse wanted to study association between oral contraceptive use and the breast cancer among women in reproductive age. Narsiin tokko maal qorachuu barbaade hariiroo oral contraceptive fayyadamuu fi breast canceriidhaan qabamuudha. Dubartoota umurii da'umsaa keessa jiran irratti qorannaa adeemsisuu barbaade. Then nurse selected those women with breast cancer and an equal number of women without breast cancer. Warreen kaansarii harmaa qabanii fi warreen hin qabne lakkoofsa wal qixaa filateeti asked about their prior use of oral contraceptive. Kanaan dura oral contraceptive fayyadamuudhaa fi fayyadamuu dhabuu isaanii gaafate. What is the most likely study design used by nurse in this case? Gosa kam fayyadame? Cohortidha moo ecologicalidha moo case controlidha moo cross sectionalidha? Dura gaafii kana hojjechuudhaan dura study design maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Study designiin jalqaba cross sectional. Cross sectional study design kan jennuun snapshot study kan yeroo takkatti one point in time. One point in time hidhatti daataan sun walitti qabame yoo jee cross sectionalii ta'uu yaadda. Wanni inni laalu prevalenceedhaa fi associated factorii isaati kan inni qoratu. Gaafiidhaan hojjechuudhaaf cross sectional study major burden or prevalence and associated factory. Wanni inni safaru prevalenceedhaa fi associated factory. Yoo gaafiin data collected at one point yoo jette prevalence yoo jette yookaan immoo burden yoo jette associated factory yoo jette cross sectionalii ta'uu beekta. Study design inni lammaffaadhaa case controlidha. Case control yeroo jennu disease first exposure later. Jalqaba dhukkuba dubbateet san booda exposure waan inni saaxilameef san booda dubbata. Start with case or diseased versus control non-diseased. Warreen dhukkuba qabuu fi hin qabne. Look backward for exposure. Waan kanaaf saaxilame moo saaxilamne waan kana tuqe moo tuqne gara duubaa laala. It is based for rare disease. Dhukkuba hedduu hin jirre ittiin qorachuudhaaf hedduu barbaachisa. Odd ratioodha wanni inni laalu. Yoonii fi gaafiin akkam jette case control jetta. Selected diseased and non-diseased. Ask about past exposure. Yoo jee case control ta'uu hubachuu qabda. Study design inni sadaffaa cohortidha. Cohortiin exposure is first, disease later. Garaagarummaan cohortidhaa fi case control jidduu jirtu. Case controlin diseaseedha first dura dhukkuba. San booda exposureidha laterii. Garuu cohortiin jalqaba exposure irraa ka'eetii follow godha. Start with exposed versus non-exposed. Follow forward for incidence. Gara fuulduraa dhukkuba saniin qabamu moo hin qabu moo hin qabamu jee hordofa. It is best for rare exposure. Case controlin ammoo best for rare disease. Kun ammoo best for rare exposure. Relative riskidha wanni inni safa. Kun ammoo odd ratio. Yoo gaafiin follow the group over time to see who develop disease yoo jette garee takka filatee garee san yeroo hamma ta'eef hordofe.
eenyutu dhukkubni sun irra mul'ate yoo jette koortiidha. Koortiin gosa lamaa jira. Piroospektiiviidhaa fi reetiroospektiiviidha. Inni lachuutu ekspoozara irraa ka'a. Garuu karaa inni hordofuutu garagara. Future follow up'idha piroospektiiviin gara fuulduraati. Reetiroospektiiviin ammoo using past record'idha. Galmee isaa, history isaa kanaan dura. Study dizaayiniin inni afuraffaadha randomized control trial jedhaniin. Kuni qoricha test godhuudhaaf randomly assign intervention versus control compare outcome. Kuni dawaan kun dawaadha moo dawaa mitii effectiveness treatmentii tokkoffaa ittiin ilaaluudhaaf. Yoonii fi gaafiin random assignment jette. New drug versus standard therapy yoo jette. Compare outcome yoo jette randomized control trialidha. Inni shanaffaadha study dizaayiniin ecologic. Ecologically kana keessaa salpha yaadachuudhaaf eco jechuun kun entire group jechuudha. Group level dataadha malee sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa districtiitti sadarkaa countryitti malee it is not individual. Look at population correlation. Hawaasa sanii fi san jidduu hariiroo wal madaalchisa. Hawaasa sanii fi hawaasa sana. Yoo gaafiin district level data collected jette yookaan immoo community average jette takka immoo aggregated data jetti daataan sun walitti cuunfame yoo jette ecologicalidha. Inni jaaffaa fi inni xumuraa diagnostic accuracy study jedhaniini. Kun amma testiidhaa fi gold standardii laaboraatooriidha. Diagnostic modalitiin kun haareewwamuu qabu moo haareewwamuu hin qabu. Testii haareenii dhuftee isa duraan jiru san fooyya'uu qabu moo fooyya'uu hin qabu waan jiru wal cinaa qabee ilaala. Fakkeenyaaf sensitiivitiidhaa fi ispeesifisiitii meeshaa tokkoo ittiin ilaalan. Mee keessiidhaa wajjin haa hojjennu amma. A researcher assessed prevalence of hypertension and it is associated lifestyle factor among adults in Addis Ababa. Data was collected at one point in time. What is the most likely study design? Researcherri maal laaluu barbaade? Prevalenceidha fi associated factor. Dataan yeroo ta'u collected at one point in time. Study design gosa kana maal jedhama jenne? Point in time, prevalence, associated factor ka qabu cross sectionalidha. Keessiin biraa nurse studied association between oral contraceptive use and breast cancer. Hariiroo oral contraceptive fayyadamuu fi kaansarii harmaatiin qabamuudha. She selected women with breast cancer. Warreen dhukkuba qaban, warreen keessiidha. And an equal number of women without breast cancer. Kun immoo control. Then asked about prior use of oral contraceptive. Kanaan dura fayyadamamuu fayyadamnee gaafata. What is the most likely study design? Coortiidha moo ecologicalidha moo case control cross sectional. Cross sectionaliin prevalence fi associationidha. Ecologicaliin ammoo sadarkaa districtiidhaatti sadarkaa biyyaatti malee sadarkaa nama dhuunfaatti miti. Koortiin follow up. Kanaafuu study designing gaafii kana keessiidhaa fi controlling waan jiru case control. Another one is a researcher followed the smoker and the non-smoker. Warreen expose ta'anii fi warreen expose hin tahin for 10 years waggaa 10 hordofe to see who develop lung cancer. What is the most likely study design? Study designing kun kan
follow over time, new case, incidence, waan akkanaa kana yoo garte koortii ta'uu beekti. Case controlling ammoo warreen keezii ta'anii fi warreen diseasedidhaa fi non-diseasedidha. Cross-sectionally prevalenceidha malee incidence miti. Kanaafuu koortiidha. Koortii keessaa kami? For 10 years gara fuula duraati. Kanaafuu prospective koortiidha. Inni biraa a researcher randomly assigned hypertensive patient to receive either new drug or standard therapy, then compare outcome. Researcherri tasa warreen hypertensionii qaban dawaa haaree fudhachuu fi ka duraanii fudhachuu san to'ate. San booda warreen dawaa haaree fudhate moo ka duraan fudhateetu outcome isaa akkam jee ilaale. What is the most likely study design used? Randomly assigned interventionii qaba. Xumurarra outcome compare godhuu jira. Isa akkanaa kanaan study designiin akkanaa randomized controlled trial jedhanii. Keeziin biraa researcher compared district level sadarkaa biyyaatti, sadarkaa godinaatti. Level average alcohol consumption with district level liver cancer rate sadarkaa biyya saniitti hanga alkoolii fudhatanii fi hanga cancer ratein guddaadha. To see if there was correlation yoo hariiroo ka waliin qabaatan taate. What is the most likely study design used? Amma jalqaba irra jennee group level data community comparison yoo jiraate ecological jennee. Koortiidhaa fi case control fi cross sectionally reefu dubbanne. Gaafiin biraa a researcher compared new rapid malaria test with gold standard microscope to evaluate sensitivity and specificity. Researcherri waa lama waliin mataa jira. Rapid malaria test haaraa fi ka duraan jiru standard microscope to evaluate sensitivity and specificity kamtuurra sirritti waa mul'isa jee. What is the most likely study design used? Gosti qorannaadhaa asirra fayyadame kami? Jechi ijoon asirra jiru compare godhe testii kana eenyuuf eenyu gold standardidhaa fi niwii kana wal cinaa qabe ka duraan jiruu fi haaraa kana. Accuracy isaa ilaale. Dhugummaa isaa kamtu irra dhugaadhaa? Sensitivity or specificity. Study designiin akkana diagnostic accuracy study jedhanii. Kanatti aansinee mee sampling technique ilaalla. Sampling technique keessaa gaafilee dhufan waliin hojjenna. Dura sampling technique revision isaatiif gosa lamaatiitu jira. Probability dhaa fi non probability dha. Isa kana sirriitti qalbifachuun barbaachisaadha. Warreen probability sampling technique jedhan afuriitu jira. Simple random, systemic, stratified dhaa fi cluster. Isaan kana tokko tokko ilaalla. Simple random sampling yeroo jennu every individual has equal chance of being selected. Hundinuu namni hundi carraa walqixa filamuu qabu. Simple random sampling keessatti wanni ati qormaataaf qabachuu qabdu lottery method, random number, equal chance wantoota akkanaa kana. Yooniif gaafiin maal jettee simple random jettee deebifta. Researcher used lottery or computer random table to select the participant. Nama filachuu barbaade san mala lottery fayyadamee yookaan immoo random table fayyadameeti select godhe yoo jedhe simple randomidha.
Inni lammaffaa siistamikiidha. Siistamikiin every K from list after random start. Dura randomiidhaan kaateeti san booda lakkoofsisan hin deemte. Look for every 5 household takka every 10. Researcher selected every 10% from register yoo jiru. Fakkeenyaaf galmeelee jiran keessaa nama 10ffaa irra jiru. Gubbaarraan dabree 10 ammaas 10 yoo akkasi filachaa deeme kun siistamikii jaaniin. Every K. Inni sadaffaadhaa stratified. Stratified jechuun istiraataadhaan gareedhaan qoqqoodu jechuudha. Population divided into strata yookaan ageedhaan ta'uu danda'a yookaan sexiidhaan then random sample taken from each. Wanni ati gaafirra barbaaddu maali? Population divided into subgroup yoo jedhu. Hawaasni sun subgroupiidhaan qoqqoodamee then random selection. Yeroo sanii stratified. If scenario say researcher divided population into male or female yoo jedhe then randomly select from each yoo jedhe stratified. Wantichi hawaasa san yookaan dhiiraan qoodee yookaan immoo dubartiidhaan qoodee isaan san keessaa randomly select godhe yoo jedhe stratified. Inni afuraffaa cluster. Cluster samplingiin population divided into cluster. Clusteratti yeroo jedhan villageidha, schoolidha, addaan qoodee san booda randomly select godhe. All group select randomly. Cluster samplingidha jechuudhaaf tasa namtichi researchii dalagu suni select 5 qabalee and study all household inside. Naannoo san filatee naannoo san keessaa godina san keessaa aanaa filatee san booda householdichi keessa jiru san cluster sampling jaaniin. Gosa sampling methodii keessaa gosti lammaffaadhaa non samplingidha. Non probability sampling techniqueidha. Kun amma hundinuu carraa wal qixa fuudhamuudhaan qabu. Kunilleen gosa afuriitu jira. Tokko convenienceidha jaaniin. Convenience jechuun selecting whoever easiest to reach namuma argite kan ragaarraa fudhachuu sii mijjetu san yeroo fudhattu convenience sampling jaaniin. Easy access nearby participant or volunteer. Yoonii fi gaafiin researcher interview patient available at one clinic. Nitichi researchii dalage suni namuma yeroo san bakka san jirurraa haasofsiise yookaan ragaa fudhate yoo jedhe kuni convenience nama hayyameef nama itti dhiyoodha. Lammaffaan non probability sampling keessaa purposiveidha. Purposive sampling itti yaadanii deliberately select participant based on judgment or criteria ulaagaadhaan yoo keessaa filate. Specific group intentionally garee murtaa'e tokko keessaa select yoo godhan. Fakkeenyaaf yoo gaafii akkam jettee purposive jennaan. Researcher selected only HIV positive mother for study. Qorannoo isaatii dubartoota warreen HIV positive ta'an qofa filate yoo jedhe. Sampling teknikiin kun purposive jennaan. Inni sadaffaa quotaadha. Quotaanii fixed quota for subgroup garee hundaafuu walqixa hirmaata qooda jechuun quota jechuun qooda. Equal number male or female. Equal number from each subgroup yoo jedhe garee hundaafuu qooda takka lakkoofsa walqixaa yoo filate. Researcher select 300 urban 300 rural yoo jedhe 300 magaalaarraa filatee 300 yoo baadiyyaarraa filate kuni quota jaaniin walqixatti. Inni afuraffaadhaa snowball samplingidha. Snowball jechuun tokko fidaa yoo deeme jechuudha. Existing participant recruit other.
ka jalqaba jiru kanaatiitu nama akkasaa fida. Look for hidden population. Namoota ragaa irraa argachuudhaaf namoota dhokatoo ta'an kan of hin mul'ifne warreen akkasiisan ittiin select godhuudhaaf. Researcher ask a drug user to bring in other drug user. Namtichi warreen dawaa fayyadamu qorannaa irra godhuu barbaade namoota akkasaa akka fiduuf yoo gaafate. Kun malli kuni snowball jaaniidha. Waan hangammaa jenne salphaan yaadachuudhaaf sampling teknikiin gosa lama jira. Probability fi non-probability. Probability simple, systemic, stratified fi cluster. Non-probability ammoo convenience, purposive, quota fi snowball. Amma gaafii kana waliin haa hojjennu. A researcher study prevalence of HIV infection among rural and urban community district. Prevalence faffaca'insa dhukkuba HIV irra qorannaa godhuu barbaade. Hawaasa baadiyyaa fi magaalaa. During the process of sampling, researcher selected 300 samples equally from urban and rural community. Sampling technique researcher kun fayyadame kan walqixa qoode magaalaadhaa fi baadiyyaa. Kanaafuu sampling technique akkanaa kana maal jaaniini kootaa jaaniin. Kabiraa ilaallu. Researcher wanted to study prevalence of anemia among high school girls. Prevalence anemiaadha dubartoota high school baratanii irratti qorannaa godhuu barbaade. She prepared list of all 1000 students. Barattoota 1000 listii ishii qopheeffattee san booda used lettery method. Lettery method fayyadamtee select 200 participants. Keessa 200 filachuudha. What is the most likely sampling technique? Systemic jedhamu, stratified immoo, simple random immoo, cluster. Equal chance jira. Lottery method fayyadamtee random number dha. Kanaafuu simple random sampling technique. Another case, health officer wanted to assess household latrine coverage. Qondaala fayyaa tokkootu maal laaluu barbaade latrine coverage mana fincaanii hanga inni babal'atee jiru. From list of 5000 household abbootii manaa 5000 list godhatee san booda randomly select the starting point, then choose every 10 household until he reach 500. Jalqaba randomly bakka irraa hawwu takka godhatee san booda 10 deeme hanga 500 gahuutti. What is the most likely sampling technique? Every case element fixed interval ka qabu systemic sampling jaaniin. Convenience nama isatti dhiyooti. Stratified ammoo gareedhaan yoo qoqqoodne. Purposive namoota keessaa deliberately intentionally select yoo goone. Another one is the researcher study hypertension prevalence. He divided population into age group. Prevalence hypertension qorachuu barbaade. San booda hawaasa san gareedhaan adda qoqqoode. 20 hanga 39, 40 hanga 59 fi 60 jechuudha oola. Then randomly select participant from each stratum proportionally. What is the most likely sampling technique? Sampling technique kan gareedhaan yookaan saalaan addaan qoodu kuni maal jedhama? Population divided into stratum. We call it stratified sampling technique jaaniin. Clusteridhaa fi koota maal akka ta'e ilaalla. A national survey on malaria prevalence divided Ethiopia into districts. Qorannaan faffaca'insa dhibee buseedhaa irra godhamu
Itoophiyaa kana distriktiidhaan adda qoqqoodan. Kilaasteraan. San booda researcher randomly select 10 district. Kana keessaa 10 filatee all household within those district. Aanaalee filatan san keessa 10 irratti 10 keessaa filatee san hunda irrattuu manaa manatti geggeessan. What is the most likely sampling technique? All group select randomly. Kanaanuma cluster jenna. Maaliif clusteraan adda qoqqoodan? Stratifying kan jennuun strataadhaan ageedhaan yookaan seksiidhaan. Confidence namootatti dhiyooti. Easy to access. Kabiraa ilaallu. Nurse wanted to study patient satisfaction. Gammachuu dhukkubsataadhaa irratti qorannaa godhuu barbaade. Hangam irraa gammadaa akka jiru tajaajila irraa. We interview patients who are available in outpatient department on day of data collection. Dubartiin narsiidhaa tanii riisarchii godhu barbaade tuni namuma yeroo daataa walitti qabatu OPD jiru namuma sana haasofsiifte. What is the most likely sampling technique used? Gosa kan fayyadamte sampling technique. Purposive, convenience, quota, snowball. Easy to assess whoever is available. Volunteer. Warreen akkanaa kuni convenience sampling jaanii. Purposive in kaayyoodhaaf yoo garee san qofa walii qaban. Kanaafuu isheen namuma yeroo sana garte waan interview gooteef convenience sampling fayyadamte. A researcher wanted to explore coping mechanism among HIV positive matter. Akkaataa isaan itti of jajjabeessan sanirratti qorannaa godhu. She deliberately select only those mothers who are known to be HIV positive. Yaaddeeti dubartoota HIV positive ta'an qofa filatte. What is the most likely sampling technique used? Purposive, convenience, quota, stratified. A specific group chosen intentionally. Itti yaaddee warreen HIV positive qofa keessaa select godhachuun isiisuuni sampling technique isin fayyadamte purposive sampling jaanii. Convenience warreen fayyamamoo ta'an sanii itti dhiyoo ta'an qofa. Quotaan ammoo walqixa yeroo qoodan. Stratified strataadhaan addaan qoqqoodan. Another one is researcher study HIV prevalence in rural versus urban community. Prevalence HIV dha baadiyyaadhaa fi magaalatti akkam akka fakkaatu qorachuu barbaada. She decided to select 300 participants from rural area, 300 from urban area, regardless of their actual population proportion. Hawaasni baadiyyaa magaalaa jiru hanga fedhillee yoo ta'e 300 magaalaa 300 immoo baadiyyaadha. Select word. What is the most likely sampling technique used? Sampling technique gosa kana. Quota, stratified, cluster, purposive. Fixing number from each group quota jaaniin quota sampling hundinuu walqixa yoo ta'e. Another one is researcher wanted to study substance abuse among hidden population. Qorannaa warreen qorichoota garaagaraa fayyadamu sanirra qorannaa godhuu barbaade. She started with few known drug user. Warreen dawaa qorichoota yeroo jennu baala sammuu namaa hojjechufaa ta'uu danda'a. Warreen isa san fayyadaman keessaa warreen hanga tokko beekamu sanirraa eegatte. Ask them to refer other user. Warreen akka isaanii akka eeruu kennaniif san gaafatte. Continue until sample size is reached. Hanga sample size hanga barbaaddu san hin geessu
itti fufti. What is the most likely sampling technique used? Gosa kami sampling technique kun? Kootaa, purposive, convenience fi snowball. Kootaan yoo wal qixatti addaan qoodne jenna. Purposive ammoo itti yaadnee garee san qofa yoo filanne. Convenience warreen itti dhiyooti. Salphatti argachuu danda'a. Snowball sampling jaaniin kan for hidden population dhaaf. Participant recruit other. Atin beektu isaantu wal beeka isaantu wal himaa deema. Another one is a nurse wanted to assess measles vaccine coverage among under 5 children in district. Nursiin tokko maal qorachuu barbaade ijoollee waggaa 5 gadii irratti measles vaccine coverage hangam akka ta'e laaluu barbaade. Nurse decided to use assumption of 95% confidence level percent 95 5% margin of error to compute number of children using single proportion formula. Single proportion formula fayyadamee single proportion sample size ittiin select godha. What is the most likely missed criteria to determine sample size? Sample size ibsuudha. Ka keessa hafe kan variance, proportion, standard deviation, mean of sample. Sample size yerooniif calculate godhan. Z score for confidence times estimated proportion times 1 minus estimated portion irra d square dhaati. Margin of error iti. As keessatti confidence level 95 margin of error percentage 5 garuu proportion sun hin dubbatamne p hin dubbatamne missed criteria p san kana biostatics keessatti itti deebinee ilaalla. Kanaafuu answeriin isii proportion ka jiru. Itti aansinee maal ilaalla? Erroroota. Bias. Selection bias jechuun akka information bias, observation, confounding. Selection bias jechuun itti yaadanii yeroo filatan loogii dhufu. Fakkeenyaaf namni ati select godhate sun voluntary qofa yoo ta'e drop out, hospital patient, health worker kun amma selection bias. Information bias kan jennuun yooniif namni sun yerooniif yaadatu dogoggora recall error interviewer difference namni haasofsiisu adda adda yoo ta'e misclassification wantoonni akkanaa kuni information bias jaaniin. Observation bias kan jennuun ammoo behavior change when observed. Namni sun na laalu jiranii jee yoo waan itti jiru san jijjiirrate. Yookaan immoo namni laalu sun yoo ija garaagaraatiin laalan. Mee keezii wajjin haa laallu. A researcher assigned nurse to collect data on community-based health insurance utilization level of community in rural district of origin. Narsii tokko daataa walitti qabijee researcherri achi kaa'e. Maal irratti? Based on health insurance utilization level. Sadarkaa hawaasa saniitti inshuraansiin fayyaadhaa maal akka fakkaatu. The nurse interview only people who were volunteer and agree to take part in the study during data collection process. Nursiin researcherri achi ramade suni namuma hayyameef qofa haasofsiisa. Namuma qorannaa kana keessatti hammatamuudhaaf fedhii qabu qofa. What is the most likely types of error committed by nurse in this case? Gosoota erroriidha kan nursiin tun raawwatte. Recall bias jedhama. Selection bias, information bias, observation bias. Selection bias jechuun namni ati filatte suni nama fedhinnaa isaatiin hirmaatu. Sample is not representative.
qorannaa ati godhuu barbaaddu san kee guutuu bakka siin bu'u. Recall biasiin ammoo waan duraanii san yoo dagatu fa'aadha namni. When participants misremember the past exposure. Information biasiin wrong measurement fa'a misclassification. Observation biasiin behavior change because participants now they are being observed. Nalaaluu jiran jee amala isaa jijjiirra jechuudha. So kanaafuu types of error nursing kun commit gootee selection biasiidha. Namoota only accessible volunteer groupii san qofa select godhachuu. Inni biraa a researcher wanted to explore family perception of their daughter's early relationship with male school student. Hariiroo mucaan isaanii kan dubara dargaggoota wajjin baratanii wajjin hariiroo uumuu irratti ilaalchi maatiin qaban kan akkamii jeeti qorannaa irra godhuu barbaade. Which the researcher is not sure about possible answer of family. Researcherri suni maatiin tun gaafii akkana na deebisuu teessi jee deebisaa isaanii san akkanaati jee hin beeku. What is the most likely data collection tool researcher need to prepare? Data collection tool akkam fayyadameeti odeeffannoo kana walitti qaba. Checklist, low flexible types of question, close-ended types of question, open-ended. Open-endediin gaafii banaa ta'e jennuun to explore perception, beliefs, attitude, unknown answerii ittiin walitti qabuudhaaf gargaaran. Close-endediin ammoo gaafii yes or no dhaati. Measure frequency, quantity, now response one deebisaa isii fi. Checklistiin wanni takka ni jirti moo hin jirtu to verify presence or absence of specific item. Low flexible naa fi flexibiliin depending on how structured interviews. Kanaafuu keesii kana keessatti researcherri exploring perception with unknown possible answerii kana barbaadu jira waan deebisaa isiin beeku. So the best tool is open-ended types of question kan jiru. Kanatti aansinee sarveelaansii gosa sarveelaansii ilaallee gaafiilee as keessaa dhufan ilaallee san booda xumurra. Sarveelaansiin active sarveelaansiidhaa fi passive sarveelaansii akkasumas sentinel sarveelaansiidhaa fi mixed sarveelaansii kan jedhanii jira. Gosa afran kana. Activiin health worker actively search for case. Ogeessi fayyaadhaa yooniif dirree bahee takka immoo reekardii galmooti ilaalee yookaan bilbilaan yoo keezii barbaadu. Kaayyoon isaa maali? To detect outbreak quickly. Weerarri dhukkubaa yoo qabu salphatti bira dhaqqabuudhaaf. Actively searching door to door, review record, field visit wantoota akkanaa kana qabu active surveillance. Mana hulatti deemanii dirree bahanii ilaalanii akkanaa kun active surveillance. Yooniif gaafii maal jette active surveillance jettaan. If scenario say health worker go out to find the case yoo jedhu. Keezii akkasii barbaaduudhaa jecha bahanii manaa manatti deeman yoo jee active surveillance. Passive surveillance routine reporting from all health facility without extra report. Osoo dadhabbii biraan godhin osoo hin deemin gabaasa dhaabbilee fayyaa irraa walitti dhufu. Kuni kaayyoon isaa it is continuous monitoringidhaaf waliif fufaan dhibeen sun hangamta akka hordofuudha. Advantagein isaa low costidha garuu disadvantagein isaa less complete. Yoo gaafiin akkam jettee passive surveillance jettaan. Health facility submit routine report. Dhaabbileen fayyaa suni
gabaasa isaanii galchan. Achirraa keezii hordoffiin godhamu. Tittis paasiv sarvilaansii jedhaniin. Inni sadaffaa seentineelidha. Seentineeliin selected institutionidha. Daataa dhukkuba filatame irratti institutioniin filatee yerooniif waan hawaasa sanii sirrii walitti qaban dhukkuba murtaa'eef jecha. Selected institution provide detailed data on specific disease. Institutionii hundaa miti kan filatameetu dhukkubaas hundaa miti dhukkuba filatame irratti odeeffannoo sassaaba. Selected institution specific group specified period sentinel site. Iddoon iddoo filatamte ta'uu qabdi. Yeroonis hawaasniinis yoo gaafiin akkam jette sentinel jechuu ni dandeessa. Data collected from selected health facility for specific disease. Dhukkuba murtaa'ee dhaabbilee fayyaa murtaa'e irraa odeeffannoo walitti qabame yoo jee sentinel sarvilaansii jedhaniin. Inni xumuraa mixedidha. Mixediin it is combination of active and passive lachuutu. Balanced completeness with efficiency. Guutummaa isaatii fi kan duraanii sun guutuudha moo dhuga? Inni aktiiviidhaa sun guutuudha moo guutuu miti? Gabaasni gale sunoo. Routine reportiidhaa fi special survey. Yoo gaafiin routine report plus active case result kana lama wal keessa yoo qabaatte mixedidha. Kanaafuu waan hangammaa ilaalle sarvilaansiin 4 jenne. Active, passive, sentinelidhaa fi mixed. All program should be monitored. Now let us see case. A researcher in regional health bureau wanted to identify institutions that serve population subgroup of interest. During the review, they wanted to obtain data regarding disease within specified period. What is the most likely types of surveillance preferred for this case? Active, sentinel, passive, or mixed? Deebisaa isii commentii jala barreessitanii. Now let us see another case. A district health officer wanted to monitor cholera outbreak. Weerara koleeraadhaa hordofuu barbaade. She assigned nurse to visit household weekly. Manaa manatti torbaan hunda akka deemtee ilaaltu. Nursii takkaaf hojii kennite. Review hospital record and actively search for new case. Rather than waiting report. Gabaasa eeguu osoo hin ta'in qaamaan deemtee ilaalte. What is the most likely types of surveillance preferred for this case? Actively searching for cases kun active surveillance jedhani. Sentinelidhaa fi passiveidhaa fi mixed case isaatii wajjin ilaalle. Another case is regional health bureau monitor malaria. Biiroon fayyaa naannoodhaa bookee buusaadhaa monthly report harkaturra hundaa'ee hordofa from all health facility in the region. No special effort is made to actively search for case. Qaamaan deemanii hin barbaadan. What is the most likely types of surveillance preferred for this case? Routine report from all health facility. Gabaasumarratti hundaa'anii hordofuuni passive surveillance jedhaniin. Another one is researcher in regional health bureau wanted to identify selected institution that serve specific group of interest. Dhaabbilee murtaa'oo ta'an adda baaseeti kan garee specified subgroupidhaaf tajaajila kennu adda baase. During the review, they wanted to obtain high quality data about measles. Dhukkuba shiftee
irra hundaa'ee odeeffannoo qulqulluu akka isaan sassaaban. Within specified period. What is the most likely types of surveillance prepared? Selected institution, specific subgroup, specified period. Surveillance akkanaa sentinel surveillance jedhanii. Xumuraa National HIV program combine routine monthly report from all health facility. Gabaasa ji'atti dhaabbilee fayyaa hundarraa galu walitti qabaniiti. With special survey conducted in high risk group. Gareelee dhukkuba kanaan qabamu irraa guddaa qaban irraa actively data walitti qaban to improve data accuracy. What is the most likely types of surveillance preferred for this case? Routine monthly reporting kuni passive. Special survey conducted in high risk group kajuu active. Active fi passive kanaatu waliin jira. So combination of active and passive surveillance kam jenneeni mixed surveillance jedhaniin. Kanaafuu sagantaan keenya kaarraa kana asirratti xumurama. Laayikii godhuun dagatinaa, komentii barreessaadha. Waan nu hordoftaniifuu galatooma. Sagantaatti aanuun saamii pediatriksii irraa kaanee waliin ilaalla. Nagaatti.